Hashama harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota Finfinnee Multimedia. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu. Oduu biyya keessaaf kan har'aaf qabanne isin biraan geenya. Oduu kan isinitti himu ana Daanee Tasfaayiti. Nu waliin tura. Itoophiyaatti waliigaltee biyyoolessaa fiduu fi seenaa waloo uumuuf araara gaggeeffamaa jiru bu'a qabeessa taasisuuf mariin giddu seentummaa siyaasaa irraa walabatee akka barbaachisu hayyoonni seenaa gaafachuun eerame. Haaluma kanaan mudda 5 bara 2022 ministeerri nageenyaa Yuunivarsiitii Finfinnee waliin ta'uudhaan mata duree gumaacha seenaa waliigaltee biyyoolessaa fi gahee seenaa jedhu irratti qorattoota seenaa hedduu hirmaachisuun marii gaggeesseeti jira. Hayyoonni seenaa waltajjicha irratti hirmaatanis rakkoowwan biyyattii keessatti seenaa waliin wal qabatanii uumamaniif sababa kan ta'e sirnoota mootummaa baroota darban turan keessa siyaasaaf seenaan wal makatanii akka barreeffaman taasifamuun alattis ulaagaaleen akkaataaf haalli seenaan ittiin barreeffamaa tures dhiibbaa mootummootaa irraa bilisa waan hin turreef ammaan kana sabaaf sablammoonni biyyattii seenaa waloo qabaachuu akka hin dandeenyeef sababa ta'eera jechuun qorattoonni seenaa maricha irratti argaman himaniiru. Marii kana irrattis deetaa ministeera nageenyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a hubannaa fi yaada seenaa irratti qabnu sirreessuudhaan seenaan keenya madda barumsaaf guddinaa akka ta'uuf hayyoonni cimanii hojjechuutu barbaachisa jedhaniiru jechuun riippoortariitu gabaase. Oduu keenya biraatiin haleellaa qilleensaa naannoo Tigraay keessatti buufata baqattootaa irratti raawwatameen namoonni 56 ajjeefamuu fi 30 kan ta'an ammoo madaa'uun himame. Suuraaleen miidiyaalee hawaasummaa irratti mul'atanis erga haleellaan jedhame kun mana barnootaa magaalaa Daddabit jedhamtu keessatti argamu irratti raawwatameen booda namoonni yoo wallaansa argatan kan agarsiisudha. Gama mootummaatiin haleellaa kan ilaalchisee hanga oduun kun qindaa'utti wanti jedhame hin jiru. Lola finciltoota Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti erga eegalee umurii ganna tokkoon olii lakkoofsiseenis namoonni 10,000 lubbuu isaanii dhabaniiru. Walwaraansi humnoota lafoo mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa ture ji'oota muraasa darban waliin yeroo ilaalamu ammaan kana kan tasgabbaa'e fakkaatus haleellaa humna qilleensaa mootummaan Itoophiyaa iddoowwan humnootii Tigraayin qabaman jedhu irratti raawwatu itti fufee kan jiru ta'uu sabaa himaaleen garaagaraa ni gabaasu. Haleellaa AMAJJI 8 bara 2022 raawwatameen namoonni hedduun ajjeefamuu isaanii aangawoonni naannichaa mirkaneessaniiru. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa haleellaa guyyaa sanbata kaleessaa kaampii buufata baqattoota Daddabititti argamuu irratti dirooniidhaan raawwatameen lubbuun namoota 56 darbuu gama toora tiwutara isaatiin ibsee jira. Oduu keenya alaatiin Ameerikaaf michoonni ishee Ruusiyaa waliin dhimma Yuukireen irratti mari'achuuf jedhame. Biyyoonni kunniin dhimma shaakala waraanaa fi sochii ijaarsa misaayilii naannaa Yuukireenitti taasifamu dhaabuun haala danda'amu irratti mari'achuuf qophaa'uu isaanii itti gaafatamaan olaanaa Ameerikaa ibsaniiti jiru. Wiixata dhufu marii murteessaa ta'e Jeenevitti kan eegalan ta'us itti gaafatamaan olaanaa bulchiinsa Joo Baayiden kun ifoomsaniiru. Itti dabaluudhaanis itti gaafatamaan kun biyyi isaanii dhimma loltoota Yuunaayitid Isteet bobbaastu daangessuu fi biyyoota miseensa naatoo naannoo sanatti argamanitti haala sochii humnootii Ameerikaa irratti mari'achuuf Ameerikaan fedhii hin qabdu jechuu isaanii Rooyitersitu gabaase. Pireezidantiin Ruusiyaa Vilaadimeer Puutiin Yukireeniin weeraruu eegallaan rakkoon dinagdee cimaa ta'e Ruusiyaa kan mudatu ta'us pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden akeekkachiisaniiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteet qoqqobbii gurguddoo kaa'amuuf karoorfaman ilaalchisee sanbata kaleessaa ibsa dabalataas kennaniiru jedha maddi keenya kun. Rooyiters waa'ee karoorichaa ilaalchisuun madda keessa beekettiirraan argadhe jedheen akka ibsetti karoorri qoqqobbii kun balalii xiyyaaraa Ruusiyaa irraa taasifamu kamiyyuu dabalate dameewwan industirii Ruusiyaa murteessoo ta'an irratti kan xiyyeeffatedha. Dabalataanis kanneen akka artifishaal intelligensii yookaan kwaantam kompiitar meeshaalee elektirooniksii daldalaa fi wixinee teekinooloojii biyyattiin milkeessuuf dharraatu hundi yeroo maranii haleelamu jedheera Rooyiters gabaasa isaatiin. Kun kanumaan osoo jiruus Puutiin loltoota 10,000 ta'an naannoo biyyi isaanii Yuukireen waliin wal daangessitutti bobbaasuun isaanii weerarri akka hin uumamneef yaaddoo jabaa uumeera jechuun sabaa himaaleen gurguddoo ta'an kan akka Reuters, BBC, Aljeeziraaf CNN gabaasanii jiru. Waa'ee hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimma Yuukireen ilaalchisuunis pireezidaanti Joo Baayidenii fi gita isaanii kan ta'an pireezidaanti Puutiin tibbana bilbilaan haasa'anii kan turan ta'uunis ni yaadatama. Oduu keenya biraatti yoo jennu paartiin siyaasaa humnoota bilisummaa fi jijjiiramaa yookaan FFC jedhamu kan garee waraanaa deeggaru ibsa waloo siyaasa haaraa gareen chaartara biyyoolessaa Sudaan mallatteessuuf ture yeroo biraatti kan darbe ta'uu ibseeti jira. Dhimma kana ilaalchisees qondaala paartii warraaqsa haqaa fi walqixxummaa kan ta'an Mohaammed Zakariyaa
chaartarri biyyoolessaa ibsa waloo yeroo ce'umsaa dhaabbilee siyaasaaf gareewwan ibsa waloo kana mallatteessan gidduutti ni gaggeeffama jedhamee ture yeroo biraatti darbeera jedhan jechuun Sudaan Tiriibuuntu gabaase. Egaan hordoftoota Finfinnee Multimedia oduun har'aaf qabanne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif galatooma. Oduuf qophiileen keenya biroon dafee akkasiin qaqqabuuf YouTube chaanaalii keenya subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Yaada yoo qabaattan finfinnee radio@gmail.com nuuf ergaa.